Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo gooftaan eeyyamee jennaan fedha isaa taanaan har'a bifa akkasiitiin gara keessan akka dhufu yookiin immoo ergaa sagalee Waaqayyoo qabadhee gara keessan akka dhufu akka sagalee kana dubbadhu ta'eera. Inni yeroo nuu laatee, inni eeyyama nuu laatee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u jechaa. Dubbii sagalee Waaqayyoo har'a gabaabsee isiniif hiru macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa 2 fi 3 yaada jiruun dubbadha. Mata duree akkas jedhu irrattan sagalee Waaqayyoo hiruu isiniif hiruu barbaada. Kan si caale caalta yaada jedhu Yesuus gooftaa kan si caale caalta. Lafa kanarratti wanti baay'een yeroo laalanii waan nama caale fakkaata. Namni dandeettii isaatiin, beekumsa isaatiin, humna isaatiin, waan qabuun, ogummaa qabuun wanti bira ga'ee mo'achuu hin dandeenye wanti saggoo namaa caale wanta baay'eetu jira har'a biyya lafaa kanarratti. Sagalee Waaqayyoo garuu akkas jedha, waan si caaltu caalta jedha. Bara kana keessa wanti nama caalu baay'eedha. Wanti gararraa namaa ta'ee saggoo namaa yaabee nama rakkisu baay'eedha. Waaqayyo gooftaan maccaa garuu warra isaa kan isaa ta'aniif, warra ijoollee isaa ta'aniif kan si caale caaltaa jedha. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Egaa gara sagalichaatti gaafa deebinu eenyu macaafa kana qulqulluu macaafa kana keessatti waa'ee isaanii kan laallu eenyu yoo jettanii Mishaak, Shaadiraaq, Abdinaagoo warri jedhaman seenaa isaanii karaa adda addaa baay'een beektu. Jarri kun jalqabuma isaanii gaafa laalle gabaabbinatti booji'amanii biyya Baabiloonitti kan darbatamanidha. Achitti garuu asirratti wanti tokko wanta nuti kaasanii hin dabarre booji'amaniyyuu, rakkataniyyuu, biyya isaanii ba'aniyyuu, bilisummaa dhabaniyyuu waa'ee Waaqayyoo gad hin deebine. Waa'ee sagalee Waaqayyoo gad hin deebine. Kanaaf jarri kana seenaa isaanii gaafa ilaallu boqonnaa 3 lakkoofsa 19 amma 30tti yaada isaa gaafa ilaaltanii jarri kuni wanta isaan caale tokkotu jira yeroo sanatti. Gabaabbinatti gaafa yaaduma isaan qabee dubbadhu wanta isaan caale tokko jira. Yeroo sanatti akka ilaaltanii ta'ii baay'ee ta'een booda abiddi dachaa 7 boba'ee jara kana eeggate. Mootichis akkas aaree qalbiidhaa ba'ee sammuudhaa ba'ee gochaa isaan godhanitti aaree ijoollee sadan kana saba Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo kan tajaajiltoota Waaqayyoo kan abiddatti akka gubaman ajaje. Akkuma beektanii abiddi xiqqaan qabdu waama xiqqoo ishee namni abidda harkaan qabu hin jiru. Abiddi ni ulfaata. Haa ta'u malee iyyuu otoo akkasitti jiru abiddi kun dachaa 7 boba'eedha macaafni qulqulluun. Abidda dachaa 7 boba'eessee ijoollee kana, ijoollee Waaqayyoo, tajaajiltoota Waaqayyoo kan abiddatti darbate. Seenaa isaa bal'aadha. Gabaabsee kaasufan irra buta dubbadha. Gaafa dhaqanii abiddatti galanii kan nama ajaa'ibsiisu kutaa nama isinii kenne kana keessatti bal'isaa dubbifadhaa. Macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa 3 19 amma 30tti yaada nama dubbadhu kana argattu. Kanaaf ennaan gaafa dhaqanii abiddatti nammanii macaafni qulqulluun kan dhugaa isinii ba'u jarri kun hin gubanneedha. Abidditti hin buuneedha. Kan hin gubannee duwwaa miti kan na dinqisiisu anaan fooliin abiddichaa wayyaa isaan irraan dhaga'amneedha. Abidda dachaa boba'u keessa seenanii dachaa 7 boba'u keessa seenanii abiddi xiqqoon iyyuu salphaa miti beektu. Isaan garuu kana keessa seenanii haleluuyaa kan namatti toluuf kan nama dinqisiisu fooliin abiddaa wayyaa isaan irrattu hin dhaga'amne funyaan namaatti. 3 ta'anii itti darbatamanii gaafa mootichi jarraa qola kaafatee ilaalu 4 ta'anii keessa deddeebu. Akkas jedhe mootichi haleluuyaa akkas jedhe mootichi elaa jedhe warra kaleessa wajjin mari'atee abiddatti jara kana gadi naqe waametu elaa jara kana 3 miti kan abiddatti nanneennaan eenyudhaniin. Anoo waan argaadhe maal agartaa jennaan 4 ta'anii abidda keessa deddeebuun argaadhe. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Lafa qixa rakkina namaa bu'ee nama wajjin kan dhaabatu. Iddoo nama wanta nama caale gidduu dhufee kan dhaabatu. Yesuus Kiristoos inni lubbuu dhalootaaf dabarsee lubbuu isaa kenne. Inni dhiiga isaa dhangalaasee dhalootaaf kenne. Haaleluyyaa. Hin bu'e gidduu dhaabate. Boleessaa waan sitti hima. Boleetti waan sitti hima. Waaqayyo waan si caaletti dhufee gidduu dhaabata. Waan si caaleef si gidduu dhufee dhaabata. Waan si caale jira. Jireenya keessatti, bultoo keessatti, karaa tajaajilaa, karaa hojii, karaa barumsaa
lafa kanarratti karaa hundumaa kan si caale jira jireenya kee kan caale kan itti yaaddofte kan itti sodaatte Iyyasuus Kiristoos dhufee dhaabata. Abidda kan caalu hin jiru akka uumamaatti gaafa laaltan abiddi sodaachisaan abiddi kan mo'atamu yoo jiraate waan tokko qofaan abiddi akkuma uumamaatti bishaan hin duwwaa mo'atamu. Kanarraan kan hafe muka gubaa dhagaa gubaa mana gurguddaa gubaa waan gurguddaa kana gubee baqsee balleessuu danda'a abiddi yoo bishaan irraa hafe jechuudha. Garuu inni nama gargaaru Yesuus Kiristoos abidduma kana bishaanitti geeddare. Haleluuyaa. Ameen. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Egaa jarri kun abidduma akka sulfaatu kana keessa dhaabatanii hin gubanne abiddi isaanitti hin buune fooliin abiddaa isaan irratti hin argamne nama 4 ta'aniitu abidda kana keessa iyyuu deddeebi'uudha macaafni qulqullu. Nan argeedhe mootichi. Ilaa gaafatti siqee ilaalu 4 ta'a. Inni iyyuu jedhe mootichi akkas jedhe. Inni iyyuu hin arfanfaani ilma Waaqayyoo fakkaata. Bifi isaa namaan addaa jedhe. Gaafan ilaalu akka bifa jara sadanii miti jedhe. Inni adda ta'e Kiristoos waan nu caale nu caalchisa. Ameen ameen ameen. Jennaan hin baase hin waame achi booda labsee abidda keessaa baaseet bultaa koo jara yookiin immoo bittaa koo jara warri nani bushu jedhe biyyi nani bushu hundumtuu dhagaa gurra bana dhaggeeffadhaa ilaa jedhe waaqni kanaan booda waaqa inni itti sagannu jedhe waaqa tokko qofa jedhe. Maa'ennaani waaqa Mishaak Shaadraak Abdinaagoo duwwaa jedhe waaqa. Isa duwwaa jedhe isatu waaqeffamaa jedhe isa waaqeffadhaa jedhe. Inni abidda nama oolcha inni isa caalu namaaf caala. Haleluuyaa. Inni isa sammuu namaa gararraa ta'een gararraadha. Kan si caalu caaltaa yeroo jedhu Waaqayyo akkasumaan miti. Baasee labsii kana labsee. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ijoolleen kun waan isaan caalu caalan. Ijoolleen Waaqayyoo kun abiddi nama caala. Abiddi dandeetti namaan oli. Abiddi abshaalummaa namaan oli. Abiddi humna namaan oli. Nama guba. Nama balleessa. Jarri kun garuu hin gubanne. Maal inni dhoksaansaa jara kee? Maal inni dhoksaansaa? Hin gubanne. Abiddi isaan caaluu hin dandeenye. Isaantu abidda caala. Isaantu abidda mo'ate. Maal inni dhoksaansaa? Yookiin immoo yoo maal ta'e namni waan isa caalu caala kan jedhu kaaseen dhaaba. Yookiin nama akkamiitu isa caale kan caalu. Macaafuma kana boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 18tti gaafa dubbifattan jecha nama kaasuu agarte. Jarri kun achirratti gaafa laaltan Waaqayyoon abdatan. Waaqa amanan. Waaqayyootti hirkatan. Hin hirkatan. Achirratti yaadisaa bal'aadha gabaabbina irratti mootichi kun mootichi Nabukadanaasar bara sana keessatti bara moo'e sana keessatti fakkii kaasee fakkii dhaabetu waaqni keessan kanaa hidheetu saba walitti qabee sagachiise. Hin sagannu jedhan. Maaliif hin sagannu jennaani nuti waaqa kana caaluu qabnaa jedhan. Dhaadannaa dhufe mootiin haaree dhufe hin dhaadate hin gubattu abidda dachaa 7tti gubattu. Garuu carraa tokko isiniifan kennaa jedhe. Kuni doorsisa diinati. Shakkin jedhin kan si caale caaltaa. Hin shakkin kan si caale caaltaa Waaqayyo akkasiin jedha. Namni ergaa kana dhagaa jirtu fagoorraa dhiyoorraa bakkeerraa keessaa baadiyyaarraa magaalaarraa iddoo kamiyyuu taa'ee sagalee kana dhaggeeffadhu. Waaqayyoota ergaa kana si erge. Karaa amma gurra kee galu kana ergaan kun karaa Waaqayyoo si erge. Ilaa dhaggeeffadhu. Kan si caale caaltaa. Akkasumaan miti. Egaa gara sagalichaatti immoo gaafan isin deebisu hin goonu jedhan hin sagannu jennaan inaare mootichi. Filannoon isinii kennaa jedhe. Yoo waan amma jedhu kanatti walii galtan abidda ooltu yookiin hin gubattu jedhe. Akka jedhan jarri kan namatti tolu. Luqqisiin amma isinii kenne kana gidduutti agartu boqonnaa 1 hanga 18 dubbifadhaa hin bal'ataafan dubbisuu dhiise. Ilaa yaa mootii jedhan yoo barbaadde ati kuma moo jedhan. Waaqni keenya garuu nu oolchaa jedhan hin sagannu jedhan. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon amanan jechuudha. Waaqayyootti hirkatan jechuudha. Danda'uu Waaqayyoo abdatan jechuudha. Hin shakkine jechuudha. Egaa nama akkamiitu waan isa caalu caala isa jedhuu fi nama Waaqayyoon abdatu, nama Waaqayyoon amanu, beekumsa isaa gararraa, qabeenya isaa gararraa, abaluu koo nama abaluu jedhamu naa jira isa jedhu gararraa Waaqayyootti nama amanu. Qabeenya isaa gararraa
konkolaataa qabu, mana ijaarrate, beekumsa qabu, digirii qabu, maallaqa qabu isa kuufate caalaa namni waaqayyootti abdatu bara kana isa caalu caala. Ameen. Haleluuyaa. Namni waaqayyoon irree isaa godhatu, namni waaqayyoon abdatee socho'u, inni hojjetu hojii isaa keessatti, inni tajaajilu tajaajila isaa keessatti, inni daldalu daldala isaa keessatti, kallattii hojii isaa keessatti inni waaqayyootti abdatee socho'u isa caale caala. Nama akkamiitu caala isa caale? Nama waaqayyoon abdatu, nama waaqayyootti hirkatu, nama humna waaqayyoon hin shakkine. Nu ooshaa jedhan. Haleluuyaa. Nu ooshaa, nu baraara. Abidda kanan sodaanne yaada keenyan geeddaru waaqni nu tamannu isaati qopheessite kana jalaa nu ooshaa jedhan. Kanaafuu obboleessa, nama akkamiitu isa caale ooshaa? Nama waaqayyoon amanu, nama waaqayyoon abdatu, nama waaqayyo bobaa waaqayyo jala gale, nama humna waaqayyo irree waaqayyo hin shakkin. Kanaaf sadhumaa irree waaqayyo hin shakkin, dandeetti waaqayyo hin shakkin, ogummaa mataa keetti hin hirkatin, waan qabdutti hin hirkatin, waan hundumaa gararraa caashi. Waaqayyootti abdadhu, waaqayyootti hirkadhu, waaqayyoon aman, waaqayyoon amanadhu, isatti abdadhu. Warri waaqayyoon amanatan waan isaan caalu caalu. Kanaaf amani waaqayyootti, isa si caale caalta. Sagaleen kun jireenya kee haa hojjetu, sagaleen kun sammuu kee haa hojjetu. Lafa dhageessetti sagaleen kun akka haphee sitti haa qabatu. Inni nutti dubbate immoo gooftan galata guddaa argatu. Bara baraan waaqayyo haa eebbifamu. Egaa qalbifadhaa. Bara kana wanti nama caalu baay'ee jira. Walumaa gala addunyaa kana raasaa kan jiru dhukkubi garaagaraa, balaan garaagaraa, rakkinni garaagaraa, qaleensi jireenyaa bifa garaagaraatiin namni kan itti rakkatu, kan sammuu namaa caala, kan dandeettii namaa caala, beektonni kan hin dandeenye, doktoroonni kan hin dandeenye, gurguddoonni kan hin dandeenye, nama dhala namaa raasee caalee raasaa kan jiru jira. Ani ergaan sii qaba obboleessaa, ergaan sii qaba obboleettii, ergaan sii qaba armee, ergaan sii qaba waldaa kiristaanaa, ergaan sii qaba amantootaa, ergaan sii qaba saba waaqayyoo kan si caalee caalta. Waaqayyootti abdadhu, harka kee waaqayyootti kennadhu, waan biraa dhiisi, ija kee waan biraarraa kaasi. Ogummaa qabaachuu dandeessi, qabeenyaa qabaachuu dandeessi, fira qabaachuu dandeessi, haala garaagaraa ilaaluu dandeessi. Kaasi sarara isa miti kan si oolchu. Amanannaa kee isa waaqayyoon abdatteedha. Bara yartuu kana kan si dabarsu, bara rakkattuu kana kan si ceesisu. Egaa waaqayyo akkas jedha, natti amani, na abdadhu, nan shakkin, kan si caale caaltaa sin jedheera. Sagalee kana hunduma keenya faa eebbisu. Bara baraan waaqayyo ulfaatu, eebbifamaa, ulfaadhaa, kabajamaa, waaqayyo sinaa eebbisu. Ameen.